Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun dabaree oduu ijootii oduu ijoorraatan isinitti himtoon Naayimaa Umari. Ijoo keenya jalqabaatiin sirni biyya balleessee badaa jiru gaggeessitoota siyaasaa Oromoo irratti miidhaa akka hin gaggeessineef xiyyeeffannoon addaa hidhamtoota siyaasaa Oromootiif kennamuu qabaa jedhu qaamoleen hawaasaa garaagaraa. Tibbana doorsisa waajjira humna tikaa biyyoolessaatiin mana hidhaa Qaalitti irra ga'e hordofee hayyoota Oromoo dabalatee qaamolee hawaasaa sadarkaan jiran eegumsi addaa uummata Oromootiin hidhamtoota siyaasaa Oromootiif kennamuu qaba jechuun irratti argamu. Seenaa Itoophiyaa keessatti sirnoonni Itoophiyaa bulchaa turan qabsaa'otaa fi hoggantoota siyaasaa Oromoo danuu nyaataa ture hordofee bulchiinsi Abiy Ahmad hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaa sirna bilchiginaa keessa jiran akka hin miineef xiyyeeffannaan barbaachisu kennamuu fi akka qabu akeekkachiifamaa jira. Ijoo keenya itti aanuun Koloneel Gammachuu ayyaana guyyaa kaleessaa humnoota poolisii fi tikaatiin gara Finfinneetti dabarfamu akkasumas himatni haaraa itti banamuun beellama mana murtii qabaachuu isaanii OMN odeeffatee jira. Koloneel Gammachuu ayyaana waggoota 3 dura qabsaa'ota gara Oromiyaatti deebi'an keessaa tokko yoo ta'an akkuma deebi'aniin osoo baay'ee hin turin qabamuun waggaa tokkoof hidhamanii hiikamuun isaanii mata duree miidiyaalee biyyattii ta'ee turuun ni yaadatama. Koloneel Gammachuun qondaalota adda bilisummaa Oromoo olaanoo keessaa tokko ta'uun waggootaaf qabsoo Oromoo keessatti nama ashaaraa isaanii kaa'atan ta'uu kan himu. Namni dhimma isaa ilaalchisuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise kun ji'a 3 asitti haala kamirraa fi maal keessa akka turan quba hin qabnu jechuun dubbata. Ana Fantaalleetti horsiisee bultoota Karrayyuu fi Ituu irratti xiyyeeffachuun adda waraanaatti duulaa jechuun kaadireen bilchiginaa waraana sirnichaa wajjin ta'uun hawaasa goolaa jiraachuu jiraattonni himani. Xiyyeeffannoon kunis kan taasifamuu jalqabee erga TDF fi waraanni bilisummaa Oromoo karaa kaaba biyyattiitiin lafa tarsiimoo lolaa hedduu to'atanii fi karaa Affaariin cabsanii seenuu ja'anii sodaatanii boodadha. Dhalataa naannichaa kan ta'e Rukeessi Boruu ergaa gama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dabarfateen horsiisee bultoonni Aanaa Fantaallee sirna lafa teessan dabarsee alagaaf laate sirna hayyoota Oromoo hidhee mana hidhaatti uggure sirna gootota Oromoo fi sabboontota Oromoo ajjeesu murna sirna nafxanyaa deebisuuf dhama'uuf deeggarsi taasifamuu fi akka hin jirre ummataaf dhaamee jira. Godina Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsootti yeroo 4 oliif hidhamee manni murtii bilisaan gadi dhiisee kan ture abokaattoo fi gorsaan seeraa obbo Hussein Ahmad Qaallichaa guyyaa kaleessa murtiin dabaa hidhaa waggaa 4 fi ji'a 4 irratti murteeffamuun dhaga'ame. Obbo Hussein Ahmad Qaallichaa badii takkaa malee sababa bakka bu'aa itti gaafatamaa waajjira adda bilisummaa Oromoo aanaa Habroo ture qofaaf irra deddeebiin hidhamaa ture kan jedhu miseensi maatii beellama guyyaa kaleessaatiin murtoon jibbiinsa dhuunfaa bu'uura godhatee irratti dabruu hima. Obbo Hussein Ahmad Qaallichaa nama quuqama sabaa qabu, nama sabboonaa akkasumas nama haqaaf falmuudha. Ijoo keenya birootiin diraamaa sobaa Abiy Ahmad ani duulee na waliin duulaa jedhuun dhiiga hilmaan hiyyeessaa dhangalaasuun dhaabbachuu akka qabu maddeen keenya keessoo bilchiginaa dhaamanii. Yeroo waggaa tokko oliif waraanni kaabaa Itoophiyaa keessatti deemaa ture babal'atee sirna bilchiginaa hundeen buqqisuuf dhiyaatee jiru kanatti Abiy Ahmadii fi dabballoonni isaa waraana faffaca'ee baqataa jiru walitti qabuuf tooftaa piroopaagandaa haaraa baasanii gadi buusaa akka jiran maddeen keenya keessoo sirnichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif mirkaneessanii jiru. Tooftaan lola haaraan kunis dhaadannoo hogganaan gara adda waraanaatti duulee jira waan ta'eef isa hordofnee haa duullu jedhu yoo ta'u waraana raayyaan ittisa biyyaa dadhabee mo'amee dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin dhangalaasuun yeroo xiqqoos taatu bitachuuf kan kaayyeffate waan ta'eef ummanni lola kanaan gowwoomee wareegama hin barbaachifne kaffaluu akka hin qabne gorsanii jiru maddeen keessoo sirnichaa kunneen. Yakkasu kanneessaa sirni bilchiginaa fi humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa uummata Tigraay fi saboota cunqurfamoo biroo irratti raawwataa jiran
ummanni Itoophiyaa hunduu balaaleffatuu qabaa jechuun yaa'iin dhaabbilee amantaa Tigraay waamicha taasise. Yakkisuu kanneessaan ummata Tigraay irratti raawwatamaa ture ammallee jabaatee itti fufee jira kan jedhe ibsi dhaabbilee amantaa Tigraay kun gochaan gara jabinaa kun guutuu biyyattii keessatti babal'ataa waan deemaa jiruuf dhaabbachuu akka qabuu fi mirgi lammiilee lubbuun jiraatu akka kabajamu jechuun gaafatee jira. Gochaan badii fi yakki namoomaa nuun ummata Tigraay irratti qofa kan raawwatamaa jiru miti kan jedhe ibsi kun dhumaatii guutuu Itoophiyaa keessatti sabaa fi sablammoota biyyattii irratti raawwatamaa jiru kana dhaabuuf dhaabbileen amantaa hunduu ummata isaanii wajjin akka hojjetan waamicha taasisee jira. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon arraaf qabannee dhiyaanne kanuma fakkaata tokkoon babal'ina oduu kanaa oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Horaa bulaa. konkolaataa dhaabbat biyyoota gamtoomanii United Nation tokkotti inni qaadhuuf ijoolleen abdi godaanee al-shabaab gaarii kan qaarisuuf bombi darbattee manni barumsa mookaasir jedham haleelame. Maatii duree barannu hardha gabate irra barreessuun akkuma itti keeyyadheen dibbeessi gurnudu achiin duub gargala yoo ilaalmanii nurra qaari'uun barattooti hedduun miidhaman ka jedhe barsiisaan seenaa yookaan istirii haman barumsa kana Abdisalaam Umar Ibrahim barattoota dabalate namoota 8 jeefamuun kudhanii torbimmoo jabduu madaa'u isaanii Al-Jazeera team. The attack by a suicide bomber in an SUV full of explosives. Ji'oota lamaan dur haleella bombii wal fakkaata kaambileen loltoota Soomaaliyaa deegoo baadan irratti tolchiteen namoota 15 torbaan lamaan dabran kan keessa immoo magaala Moqoddishoo haleeluun namoota 10 kajjeef gaareen harakaat al-shabaab al-muhaajirtuun gaafa Afrikaa Keeniyaan Soomaaliyaa Ugaandaa fi Tanzaaniyaa dabalatee lamaan nama gatuun sodaa nageenya uumuu jirti. Manneen barnoota dabalatee quttumii daa'ima haleella hamur rabbilis ta'uu malhajee dhaabbat biyyoota gamtoomanii UNICEF irra guddaa baaf kibba Afrikaa hatay Muhammad Faaliq Fool gocha haleella bombii hagodham kan balaaleffatullee miseensi warra namu duubaat waan dubbatin qabuu jedha. The Al-Shabaab extremist group claim responsibility. Gaareen harakaat al-shabaab al-muhaajid gabaabsinee yaamnimmoo al-shabaab jedhamuun beekamtuun bar 1990 heed dhaabbachuun bar 2012 immoo loltoota ISIS waliin furmaa qabaachuuf gooti. Jalqaba bar 2006 immoo biyya Abdullaahi Farmaajoo Soomaaliyaa haatee dhuunfatteen booda loltoota Itoophiyaa kamalla Zeenaayi bobbaaseen gara qotaa dhiibamu sitti odeeffa. Seerota jajajjaboo shariyaa labsuun beer dhiirsi malee jingilta dadhaban ijjeesuu nam wahaa tarkirra hutuuf bombiyaa gaara geettuumata nagaa darbachuun gurguddaa horatti gareentuun jaarmiyaa qawween lol akka ISIS Boko Haramiif naannoo Maagriifaal irra Al-Qaayida fa waliin siyaasa obbolummaa midhaafachuun namoota 100,000 caalan haleella riphee loltummaa kanaan fuula dhugaa gaggeessu sitti maama. Wamtaatee fuduub haleella kaleessa daas 25 barumsa Moqoddishoo tokkorra raawwachuun lubbu qulqulloota nyaateef itti gaafatamaan akka jetti gareen al-shabaab nu ibiddi darban sun konkolaataa dhaabbata biyyoota gamtoomanii sun galaafachuuf malee barattoota Soomalee fixuu miti jechuu si raadiyoo Focus on Africa jedhamtu gabaase. They say they will strike again.